Dinqisaa Dabalaan jedhama. Gaheen hojii kootii qindeessaa muuziqaatiif weellisaadha. Bakki dhaloota koo godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Loosaa fi magaalaan Naangoo jedhama. Daadoon viidiyoo kiliippii qeenxeedhaan sadaffaadha. Kan hiriyaa koo waliin dalage wajjin afuraffaadha. Kan qeenxee dalage sadii, kan hiriyaa koo waliin dalage tokko. Walumaa gala viidiyoo kiliippii afuraffaati yoon jedhe wayya. Kanatti aanee ani albama koo eebbisuun barbaada. Albama koo kanaan dura hojjedhee kan hin kaa'ee jira. Haalota adda addaaf kan eebbasaa hin eebbisiin darbe. Kanaaf albama koo eebbisuun barbaada. Sirboota hunda qopheeffadhee waan jiruuf kan kanatti fufuun albama koo xumuruu barbaada. Weelluu Daadoo gaafa dalagnu Yoosan Geetahuun abbaan walloo fi yeedaloo isadha. Gaafa weelluu kana dalagnu waan uummata keenya, waan hawaasa keenya, haaloo hawaasa keenya irra jiru yaadneetu teenye waliin mari'annee kan dalagne. Akkuma dalagne hojiin nuuf milkaa'eera. Uummatis waan nun dalagne kanatti gammadeera baay'ee. Uummatarraa waan nun dhageenye wanti uummati nuun jedhe hundinuu gaariidha. Kan kana caalu sinirraa eegnaa baay'ee waan gaarii dalagdanii jedhe uummati illee itti gammadeera. Nus waan itti gammannee hojjennee uummatis immoo itti gammadee deebii gaarii nuuf deebisee boriif isaallee hedduu nuuf kennanii. Weelluun Daadoo walumaa galatti uummata biraa waan nun arganne yaada gaariidha. Weelluu Daadoo gaafa hojjennu mudannoon guddaan tokko jiraate. Ani yeroo baay'ee mana keessa waanan ooluu fi istuudiyoo keessaa badaa waan hin babaaneef baay'ee kiliippii kana badaa bakkee keessas deemee badaa waan hojjechaan turreef xiqqoo gaafa baanee waraabuutti kaanu xiqqoo magaalaa irraa gara caakkaa kana keessa yeroo deemnu waan fuula kooti kun fuulli kun jijjiiramee man gurraacha'ee ganaman nan ba'ee deemeef galgala gaafa deebi'u nama biraa ta'ee hin galee. Kun warra wajjin hojjennu hunda kolfisiisee fuulli koo baay'ee na gurraacha'e jechuudha. Egaa aartii matu kana qabaa, dadhabbii moo qabaa. Yeroo hojjetanii arganitti gammadu malee wanti kamiyyuu dadhabbii barbaada. Dadhabbii boodadha waan hojjetanitti kan gammadanii. Mudannoon guddaan wanti biraan waan nu mudate hin jiru. Waaqayyo nu gargaare waan bareedaa hojjenne yeroo bareedaa dabarsine yeroo hojjennus mudannoon kiyya kanuma. Inni guddaan jalqaba kan hin galateeffadhu Waaqa nu gargaaree hojii kana gaafa hojjennu Waaqa nu gargaaree hamma xumurrutti rakkoo tokko malee haga xumurrutti Waaqayyo nu gargaaree Waaqa nan galateeffadha. Lammaffaa hojii kana abbummaa hojii kana fudhatanii kan naaf dalagsiisan Barrikkoo Entertainmentii baay'een galateeffadha. Lammaffaa abbaa walaloo fi yeedaloo kana naaf kenne Yoosan Geetahuun yeroo ammaa waan gaarii nama hojjetaa jiru aartii keenya keessatti waan guguddaa nama hojjetaa jiru boriifis abdii guddaa namarraa qabnu baay'een galateeffadha. Taansuudhaanii of taanaa faxxanee daayirektara kiliippii kanaa ta'e kan na gargaare baay'een galateeffadha. Akkasuma Eliyaas Kabbadee kaameeraadhaan sineemaatoogiraafii ta'ee akkasuma ediitara kalariillee hunda kan hojjete isadha. Akkasuma ijoolleen isa waliin turanii Dinqaa Galatii, Naa'ol Dassaaleeny, Kaffaalee ijoollee hedduudha kan waliin turanii shubbistoota Shimeefaa Tulluunfaallee baay'een waliin dadhabaniiru. Isaan hunda nan galateeffadha. Maqaa isaanii kanan hin kaafne ijoollee hedduutu jira. Firaa'ol Adimaasuu, Feeneet isaanis baay'een galateeffadha. Kana malee haadha manaa koo Raahel Dassaaleeny baay'een galateeffadha. Isheenillee baay'ee na jajjabeessaa turte hojii kanarratti. Namoota hojii kanarratti hirmaatan hunda baay'een galateeffadha. Namoota maqaa isaanii waamne hedduudha. Yaadanaa kennuun kan na jajjabeessan hedduudha. Hundi keessan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Dhumarratti Naangoo Tuub chaanaalii isinillee yaaddanii dhuftanii bakka hin jirutti na jajjabeessanii
interview kana na gochuu keessaniif isin galateeffadha. Akkasumallee ijoolleen kun ijoollee dargaggoo amma ol adeemaa jiran, ijoollee jajjabaataa jiran, waan gaarii hojjechuudhaaf karoora guddaa qaba waan ta'eef asumaan namoonni maatiin ta'iniif jirtan maatii ta'aa fi like, subscribe, share godhaa, YouTube isaanii hordofaa. Walumaan aartii keenya jajjabeessinu. Galatoomaan isiniin jedha. Gaddisa koo odaa karraa buttaa qal'aan irri toltee yaadamma koo baaftuu dharraa dhuftaa malaa suuta lootee saddeetiin marsaa gadaan shanaa furtamaa'ee bareedduu malchaa dhokkee koo caaltuu kumaa'ee bakkoota jeessaa abbaan kee dhaabbata faachaa bobaan odeessaa Ubulan na yu malacha Ya seni ya sedaka Siade lamiko siade raka Siade lamiko siade raka Ya seni ya serure Siade lamiko siade ambuleo Siade lamiko siade ambuleo Maroleo magala kalonya rigadisa Ule pichoya dati Bayanosif nakachisa shole sumanadayu Ramadana golfu nakubate chabeya turabeni Yaranna nofsuka harka kenne chisembe kurafe Marame alka onnattu jajjabdu nama gabetti durga Waenko siyadunuma silenda gaddu Sheki ya katale tu fena ramu wada ke milke samale ya seni ya sedaka siade lamiko siade raka siade lamiko siade